Samiyooni faannarra Yerusaalemitti Hunnamaan taalalate Iddoonos jedhamutti Seerooriiti kan barate Gamalee yaaleerraate Qulqulluu Isxifaanos Daaqonii jalqabaate Qulqulluu Isxifaanos Hangafa daaqonoota baay'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerra gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanosiif Waaqayyotti araaramne. Hojii gaariin hojjetuun Yuudoonni naafanii Dhaddacha isaanii dura ragaa sobaan dhaabanii akka dagaan reebamee nutti murteessanii hirmaannaa sobaatiinis reebaanii ajjeesanii Qulqulluu Isxifaanos hangafa daaqonoota baay'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerra gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanosiif Waaqayyotti araaramne. Hangafni daaqonoota Qulqulluu Isxifaanos utuma gedeerfamuu arge gooftaa Yesuus amantaadhaan jabaatee dhaabbatee amanamee umrii waggaa 30 darbeera wareegamee Qulqulluu Isxifaanos hangafa daaqonoota baay'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerra gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanosiif Waaqayyotti araaramne. Wareegamaa jalqabaa kan bara kakuu haaraa Waaqayyo abbaa biraa nuuf kadhata araaraa itti amannaa nuti kadhaa araarsumaasaa hundaa keenyarraa lolu waadaa eebbaaf suuqnisaa Qulqulluu Isxifaanos hangafa daaqonoota baay'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerra gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanosiif Waaqayyotti araaramne. Qulqulluu Isxifaanos hangafa daaqonoota baay'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerra gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanosiif Waaqayyotti